ዛሬ ፋሲካ ነው ወዳጄ ኢየሱስ ማን ነው ብሎ ለጠየቀ እንዲህ ብለህ መልስለት የገደለ ጀግና በሚባልበት ምድር ለገዳዮቹም ጭምር በፍቅር ሞቶ ሁሉን በፍቅር ያሸነፈ የፍቅር ንጉስ ነው ኢየሱስ መልካም ፋሲካ Oduu angafootaatinan eegala namoota amma Yesus Kiristoos dhufutti midhaan nyaannu jechuudhaan somaa turan keessa namoonni 4 lubbuu isaanii darbuun dhaga'amee jira. Bal'ina odeessa kanaa qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo tajaajiltoota waaqayyoo bara keenya kana keessa dibeenuuf kaase keessa isa tokko kan ta'e tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluu dhaamsa cimaa tokko warreen maqaa namaa balleessaniif dabarseetiin jira. Maal irratti xiyyeeffateeti kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo abbootiin amantaa ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesus Kiristoos ilaalchisuudhaan ergaa bagattiisin ga'ee dabarsanii jiru. Bal'ina odeessa kanaa fi kanneen biroollee qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti nu waliin tura. Nagaani faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan sabiskiraayib godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii keessan koomentii irratti nu qoodaa. Laayik sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan odeeffannoo yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin tajaajila isaa garaagaraatiin kan isa beeknu tajaajila isaatiin eddoon keenya kan eebbifamne akkasumallee dhaloota eddoo karaa badiisaa irraa deebisuudhaan gara ifa bara baraatti akka dhufan kan taasise keessumaayyuu tajaajila isaa dargaggoota irratti xiyyeeffachuudhaan barumsa karaa jireenyaa fi karaa milkaa'inaa qaban barsiisuudhaan kan beekamu. Hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa kiristaanaa Addis Kidaan Kaanaat kan ta'e tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluu egaa hedduun keenya tajaajila isaatti eebbifamaa jiraachuun keenya beekamaadha. Maarree tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluu gama tajaajila isaatiin yeroowwan hedduutti warra biyya lafaatiin qeeqaa fi mormiiwwan hedduu kan keessummeessu yoo ta'u inni garuu qeeqaa fi mormii irratti ka'uuf deebii quubsaa laachuudhaan tajaajila isaatti cimee itti fufuudhaan ergama isaa fiixaan baasuu irratti akka argamullee daawwachuu irratti argamna. Akkuma beekamu barsiisa nama jijjiiruu fi kaayyoo uumamuu dhala namaa kan nama hubachiisu akkasumas karaa milkaa'inaa kan namatti argisiisu dargaggoota gaarii jechuudhaan kan kennu yoo ta'u dargaggoota hedduu jireenya hiika hin qabnee fi jireenya fokkisaa akkasumas jireenya abdii kutannaadhaan guutamee fi kaayyoo uumamuu ofii wallaaluu keessaa baasuudhaan karaa isa sirrii irra qajeelchaa jiraachuusaa daawwachuusaa irratti illee argamna. Egaa namoota abdii kutatanii fi namoota kufan deebi'anii ka'uun akka jiruu fi ammas abdiin jireenyatti jiraachuu akka jiru hubachiisuudhaan hidhamtoota yaada jireenya badaa kaleessa dabarsanii akka hin taane barumsa jireenya isaanii jijjiiruu laachuudhaan dargaggoota hedduu miira abdii kutannaadhaa fi yaadaan jireenya kaleessatti hidhamuudhaan jireenya isaanii gara fuulduraa balleessuu keessaallee baaseetiin jira. Maarree Yoonaataan Akiliiluu nama waaqayyoo bara keenya kana keessa dibeenuuf kaasee fi ittiin hojii jijjiiramaa gurguddaa hojjechaa jiru yoo ta'u dhaamsa guddaa tokko warreen maqaa namaa balleessaniif qoodeetiin jira. Maarree ergaa isaatiin akka jedhetti yoo ta'e nutis irrafnu namootas irrafisnu jedhanii warree waldaa kiristaanaa kan jeeqan lolas kan facaasan jeequmsa kan kaasan afaan isaanii keessaa ammeenya malee gaariin ba'ee kan hin beekne ofii isaanii akka poolisii waaqatti kan lakkaa'an osoo hin dibamin warreen dibaman kan niqaan boombolinoon gaafa laatamuuf nyaachuu caalaa waa'ee qaawwa isaa kan haasa'an dugda tajaajiltootaa duubatti waan biraa kan maxxansan
jaallatanii yookaan fedhanii osoo hin taane waan maxxansan gaafa dhaban yookaan gaafa fixatan ni dhaabu jechuudhaan tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluu ergaa ajaa'ibaa kana warreen maqaa namaa balleessaniif qoodeetiin jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo Keeniyaatti namoota dhufaatii Yesuus Kiristoos eegne jechuudhaan soomaa turan keessaa namoonni 4 du'uun isaanii dhagahamee jira. Keeniyaatti namoonni barri dhumaa dhiyaateera. Amma Yesuus Kiristoos dhufutti ni soomna jedhan 4 du'anii kanneen kaan ammoo laafanii hospitaala galuu isaanii poolisiin biyyattii beeksisee jira. Egaa namoonni kunneen addunyaa yeroo dhiyootti ni baddi. Yesuus Kiristoos ammoo deebi'ee dhufuuf karaa irra jira jedhanii midhaan osoo hin nyaatiin soomaa akka turanis himamee jira. Namoonni kunneen guyyootaaf bosona keessaa soomaa fi kadhataan akka turanii fi hanga Yesuus Kiristoos dhufutti soomaa akka eeganillee kan itti hime yookaan kan lallabeef lallabaa wangeelaa naannoo sanatti argamu akka ta'ellee himamee jira. Maarree nyaata osoo nyaatii yeroo dheeraa turuuraan kan ka'e baraaramtoota keessaa 6 haala yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii aangawoonni naannichaa BBC'tti gabaasaniitiin jiru. Poolisiin Keeniyaa shakkamtoota namoota beela'aan du'an kana duuba jiru jedhaman qorachuu irrattis akka argamu ibsamee jira. Poolisiin eeruu uummataa isa qaqqabeen ordoffii taasiseen namoota baay'ee dhukkubsatan 15 hospitaala geeffaman keessaa kan lubbuudhaan hafan namoota 11 ta'uunsaas ibsamee jira. Namoota poolisiin hospitaalatti geeffamuudhaan lubbuudhaan hafan keessaa muraasni isaanii haala cimaa keessatti akka argaman illee himameetiin jira. Keeniyaan yookaan biyya namoota amantoota hordofan yoo taatu namoonni haala balaafamaadhaan yookaan waldaalee seera maleeyyii hordofuudhaan miidhamaaf saaxilamuun isaanii kan jalqabaa mitiis jedhameera. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo abbootiin amantaa ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ilaalchisuudhaan ergaa bagattiin isin ga'ee dabarsaniitiin jiru. Egaa abbootiin amantaa ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ilaalchisuudhaan ergaa bagattii isin ga'ee dabarsaniitiin jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa nageenya du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositti argame hojiilee gaggaarii hojjechuun hojiirra oolchuu akka qabanis dhaamaniitiin jiru. Abbootiin kunneen ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin dhala namaaf nageenyi akka argames ibsuudhaan dubbatanii jiru. Maarree hordoftoonni amantaa kiristaanaa nageenyii fi tokkummaan biyyaa akka mirkanaa'uuf cimee hojjetamuu akka qabus hubachiisanii jiru. Rakkooleen nageenyaa bakkeewwan tokko tokkotti mudatan mariin furamuu akka qabullee eeruu isaanii EBC'n gabaasee jira. Ayyaanicha namoota harka qalleeyyii waliin dabarsuun filatamaa akka ta'e abbootiin amantaa yaadachiisaniitiin jiru. Tole hordoftoonni TV Araaraa lafa jirtan hundumaatti maatii Araaraa kan taatan hundumti keessan akkasumas akka bifa waaqayyootti kan uumamtan hundumtuu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee jedha. Ayyaanni du'aa ka'uu kiristaanotaa fi dhoksaa guddaadha. Dhoksaan guddaan kiristaanummaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keessa jira. Nu warra du'aa ka'uun jira jennee amannuu fi lallabnudha. Ituu Yesuus du'ee achiin hafeera ta'eeti kiristaanummaan hin jiru. Dukkanatti hafna malee ifarra keessa jirrus hin argine hafna turre. Yesuus du'aa ka'uurraa kan ka'e aangoon cubbuu, aangoon du'aa, aangoon du'aa mo'ame. Hangafa du'aa ka'uuti. Mootonni baay'een, beektonni baay'een, gurguddooti baay'een biyya lafaa kanarra jiru. Bara isaaniitti lafa raasanii waan gurguddaas hojjetanii nama sodaachisanii ani jabaadha, ani guddaadha, ani beekaadha kan jedhu garuu du'aaf jilbeenfatee duun isaan moo'e
Yesus garuu ilmi Waaqayyoo Si'ool hin dadhabee, duuti hin dadhabee, arfee du'aa cabsee Yesus du'aa ka'ee waggaa 2000 har'aa dura Yesus awwaala duwwaa godhe mirga Waaqayyootti ol ba'e. Kanaaf yaa du'aa meerree arfiin kee Si'ool meerree fokkorsuun kee jedhe Yesus Qorontos isa duraa 15 lakkoofsa 54 irratti Yesus akkas jedhee dubbate. Du'aa meerree arfiin kee jedhe. Fokkorsuun kee jedhe. Wanta hin banne iddoo wanta baduu kanaa yemmuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'u kanaa yemmuu bu'u inni duuni badduu ba'ee moo'icha argameera. Lakkoofsa 55 ammas immoo moo'ichi kee meerree yaa du'aa arfiin kee meerree yaa du'aa jedhe. Yesus Kiristoos du'a irratti dhaadate. Gurguddoonni baay'een, jajjaboonni baay'een jirra kan jedhan hundinuu du'aaf jilbeenfatan. Macaafni qulqulluun sodaan inni dhumaa du'aadha. Nama kamiin yoo gaafattan yoo ilaaltan kan inni sodaatu inni dhumaa maali jettanii du'a. Nu kiristaanotaaf garuu nuyi sodaa du'aa hin qabnu. Sababni isaa Yesus hangafa du'aa ka'uutu arfii du'aa cabsee Si'ool hirkaa qulfii fuudhee mirga abbaatti ol ba'e. Kan natti amanu yoo jiraate yoo du'e iyyuu du'aan isa kaasaa jedhe. Kanaaf du'aa ka'uun Yesus Kiristoos nuuf dhoksaa guddaa, hiika guddaa, jireenya keenyadha wanta ta'eef. Baga guyyaa yaadannoo guddaa kana geessan isiniin jedha maatii araaraa hunduma keessaniin. Yesus Kiristoos gooftaadha. Odeessa keenya kan biraatiin magaalaa Finfinneetti waltajjii dhaabbilee amantii irraa ergaan bagattiin isin ga'ee darbee jira. Ergichis akkana jedha. Biyya keessaa fi biyya alaatti kan argamtan hordoftoonni amantaa kiristaanaa martinuu duraan dursinee baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin isiniin ga'e jecha hawwii gaarii keenya ibsina. Kiristoos dhala namaatiif jaalala isaa kan mul'ise raawwatee jijjiirraa kan hin qabne fannoo irratti lubbuu isaa kennuudhaani. Mootii nagaa kan ta'e Kiristoos nagaan inni namaaf laatu nagaa xumura hin qabnedha. Sababa cubbuu dhala namaaf ulfina isaa kan dhiise fuula Waaqayyootii dhokatee sodaa keessa kan ture dhala namaa ofii isaa waliin walitti araarsee araara kan uume nagaa labsee nagaa dhala namaatiif fidee kan dhufe gooftaan keenya Yesus Kiristoos dhala namaa hundaaf araara taasisuudhaan jiraatee barsiise. Bara sanatti namoota keessaa namoota kophaatti ba'an garaagarummaa tokko malee tajaajiluudhaan kabajaa fi walqixxummaa namootaatti argisiise. Maarree tajaajila isaatiin namoota dhukkubsatan, namoota dheebotan, namoota rakkatan itti dhiyaachuudhaan jaalalas itti mul'ise. Kana malees gooftaa ta'ee osoo jiru gad of deebisee miilla duuka buutota isaa dhiqee tajaajiluudhaan fakkeenyummaa guddaa nu barsiise. Eenyumarra guddaa ta'uu kan barbaadu eenyumayyuu haa tajaajilu jechuudhaan ulfina isaa dhiisee gad of deebisuu keessaa ol qabamuun akka jiru akkasumas namoota biroo gad of deebisanii tajaajiluu keessaa eebbi guddaan akka jirullee ibse. Faasikaa jechuun ce'umsaa fi ba'umsa ta'uu isaatiin nuti Itoophiyaanonni haala rakkisaa fi qormaataa keessa jirru kam keessayyuu kadhannaadhaan, obbolummaadhaan, walii yaaduudhaan, wal kabajuudhaan, obsaan akka ceenuu fi akka baanu yeroo kam caalayyuu hubannaadhaan yeroo wal deeggaruu qabnu irratti akka argamnu hubachuun barbaachisaadha. Haala waliin jireenyaa dur qabnuu fi ittiin beekamnu kan waliif yaadu, kan wal kabajuu fi kan isa tokko inni tokkoof yaadu aadaa dur ittiin beekamnu yeroo kam caalayyuu guddisuu fi dagaagsuu yeroo qabnu akka ta'es beekuun dirqama. Egaa biyya keenyattis haa ta'u addunyaa mararratti mul'achaa kan jiru dhahichaa fi ajjechaa waliin walitti bu'iinsi mudataa jiru hafee nagaa, jaalala, wal deeggaruu fi wal kabajuun akka bal'atuuf gooftaa fuulduratti dhiyeeffachaa kan turre kadhannaa qalbii jijjiirannaa keenya gooftaan keenya akka tola isaa fi akka araara isaatti akka nuuf dhaga'uu fi gargaarsa isaa akka nuuf baay'isu laphee Kiristoos, laphee dhiifamaa, laphee nagaa, laphee jaalalaa
laphee araaraa fi gad of deebisuudhaan namoota kan biroo tajaajiluudha waan ta'eef nutis kanneen kana raawwachuudhaan namoota rakkatan namoota dhukkubsatan gaafachuudhaan ayyaanicha akka kabajnu jaalala gooftaatiin isin gaafanna. Egaa ayyaanicha gaafa kabajnu lammiilee Itoophiyaa rakkoowwan uumamaa fi namtolchee keessa jiran mana hidhaa keessatti gaaddisa seeraa jalatti sirreeffamtoota argaman dhukkubsattoota mana yaalaa garaagaraa keessatti argaman waan kamiiniyyuu gargaaruudhaan akkasumallee kadhannaadhaan isaan yaadachaa ayyaanicha akka kabajnu isin hubachiisuu barbaanna. Irra deebi'uudhaan tokkummaa dhaabbilee amantii magaalaa Finfinnee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf baga yaadannoo ayyaana du'ee du'aa ka'uu Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos bara 2015tiin isin ga'e jecha ayyaanichi kan nagaa kan gammachuu kan jaalalaa akka nuuf ta'u hawwii gaarii keenya ibsina. Tokkummaa dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee Ebila 6 bara 2015. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaadaaf gaafii qabdan koomentii irratti nu qooda like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaalatan barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.